Leenjiin keerresi tuqaan jaalatanii tututuqaa kana tuqaa jaalataa tututuiteena dubbisumaa foolata jabaatu qabee namarraa baasa bobbota tututuiteena tosobumaa foolata qeerrootu qabee namarraa baasa bobbota leenjiin keerresi tuqaan jaalatanii tututuqaa kana tuqaa jaalataa tututuiteena dubbisumaa foolata jabaatu qabee namarraa baasa bobbota tututuiteena tosobumaa foolata qeerrootu qabee namarraa baasa bobbota. Gaafa gamteef gabeessa qaba gaafa roorrootiif keerroo qaba deeffatee lola lammiikoo dhiigee gammaramii ofti jedhabanoo deeffatee lola keerroo dhiigee gammaramii ofti jedhabanoo kamsa gabeessi jajjabaadhu jajjabeekoo dhiigee gammaramii ofti jedhabanoo falma malee bateen jiruu yaadu maaboo dhiigee gammaramii ofti jedhabanoo. Baga nagaan dhuftanii dhaamsi kiyya kun akka namoota mara dhaqqabuuf fedha. Ifamaanis amma alumaa galeetiin akkumaan ol seenetti asirra qubadhe. Baga nagaan dhuftan akka namuunaaf dhaga'uun barbaada. Oromoo keessatti daasporaa jiran biyya baqaarra jiran jechuudha. Itti aansee dhaaboolee Oromoo hundi akka dhaga'aniin barbaada. Uummata irraa akka waan hin ta'eef waan uummata keessaa dhaga'uu fi waan natti dhaga'amee dabarfachuudhaan barbaada akka dhala Oromoo tokkotti. Kanaafuu sheer naaf godha. Tole galatooma ilmaan Oromoo hundinuu xiqqaa fi guddaan sirriitti na dhageessanii nin dhaga'ama. Duraan dursee hin dhaga'ama. Sagaleen ni dhaga'amti. Hayyee galatooma baga jiraattan baga nagaan dhuftanii. Tureetiin jira dhugumatti ani live video jaamu kana bahuu hin fedhuun ture. Amma duraas jeequmsa garagaraa keessa waan turreef yaada keenya dabarfachuuf dirqameetiin dhufee jechuudha. Waan keessa baanee uummanni keenya keessa bahee namuu quba qabaa. Yeroo sanitti nuuf hin mijatini ala kana jirra malee maybe nama ara lubbuun wareegamu keessa tokko taana silaa biyya jiraanne. Garuu wanni goonuu namu asirratti baheeti waan itti dhagahame rakkina jiruu fi waan deemaa jiru waliif dabarsaa turre wal qeeqaa turre jechuudha. San booda asirratti illee hin mul'adhu illee je'eetiniin murteessee jechuudha. Garuu turee yeroo itti dirqamtuutu dhufaa jechuudha ammaas taanaan. Hedduudha yeroo sitti dhagahame obsi dhabdu ni jira jechuudha. Cal jennee teenya malee. Kanaaf waanin ummataaf dabarfadhuun qabaa. Gaafis nin qabaa.
waggaa takka guutuu yeroo ummanni Oromoo biyya keessaa akkasitti dhumaa bahee maal goone nuti jennee yoo laalle yoo xinxalle wanni nuti goone hin jiru. Dhugaamee maal goone sun akkasitti dabree biyyarraa kophaa isaanii wareegama kafalaa nuti asii wanni goone xiqqaadha, hedduu xiqqaadha. Lubbuu namaatii miti, lubbuu hin beekne beeyladaa haga tokkootu hin deebisu wanni nuti goone. Dhugaa rabbii karaagaa sagalee isaanii tahuudhaaf yaaliin nuti goone hiriira bahuun dhaamsa walii dabarsuun maal kana malee isaan immoo karaa biraatiin gargaaruuf maal goone yoo jenne wanni nuti goone hin jiru. Kophaa isaaniit itti jiranii gabrummaanis bilisummaanis rakkoonis wanti hundi harka ummata Oromoo achuma jirti, biyya keessa jirti. As wanni takka hin jirtu. Wanni as jiru namoota silaasan gargaaruu danda'utti nuti iyyuudha jechuu. Wanni nuti goonu warreen isaan gargaara je'ee sagalee taanaas maal je'ee dura deemuu jiraami isaan kana push godhuu irratti tattaafachuufaa kana yoo taate malee akka ummatatti akka Oromoo biyya kana biyya alaa jirtu heddummina keenyaan wanni nuti biyyaaf ummata biyyaa san gargaaruuf goone maali yoo jenne hin jiru jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sun dabreeti lammada ammaas akka haareetti tooftaa addaatiin agaaziin maqaa biraa baafattee dhufte. Agaazumaatu liyyuu poolisii ifin je'ee dhufe. Somaalee isaan haasawan kanaaf isaan garaagarummaa takka hin qaban. Takkuma isaan Somaaleen biraan jirtiimi ta Somaalota amma isaan himantana hin deeggarre jiraa bar. Tun ta dantaa isiitiif saba isiitillee mataasii gurgurtee jechuudha. Beelaan fixxee Itoophiyaatti galtee bitamtee OPDO lammadaa jechuudha. Ta afaan biraa haasoftu. Agaaziin duuba isaanis haayar gootee maqaa san baafattee dhufte malee namni biraa hin jiru jechuudha. Tooftaa haaraya tuni. Maali? Yeroo isaan akkasitti nama fixaa turan san connectioniin xiyya sirrii miti jaa. Connectionii gachaatiin haasa'an interneetiin xiyya wal qixaa miti. Bilbilarraa waan ta'eef. Amma ni dhagaamaan isaa. Yeroo nama fixaa turan sanii addunyaa irratti ummata mirga namaa eeguttis himaa turanii addunyaanis dirmatuudhaaf yaalii hedduu goote haga dhagahama arkannu takkatti san jalaa bahuuf warra biraa fidanii nuti miti sabaaf sablammoota walitti bu'e jechuun kana jalaa bahuuni malee garaagarummaan takkan jirtu isaantu ummata keenya fixaa jira sun akkas. Duuba ammaas maaltu tahaa jira alatti ta isaanii hafuuran kannineef itti jirti jechuudha. Warri asii hoo maal godhutti jira. Hogguu qabsoon biyya keessaa cal jette namuu cal je. Hogguu amma haate namuu babahutti seene jechuudha. Haga biyya keessaa qabbanaawee xiqqasho jechuudha. Hulaatti cufataniituma hidhattis guuruu ajjechaan takka addan cinni hiriiraa fi aadannoo fi kunuunti hogguu ummanni dhaabe namuu cal je'eeti hogguu isaan amma bahan olii gadiyaa utti kaan jechuu. Ani wanni amma ajaa'iba natte maaliif kana hunda osoo isaan dhaabbatanii hin deebine dura itti fufuudha qaba jechuu yoo dhugaan Oromoodhaaf quuqaman maaliif ajjechaa fi hidhaan waan hin dhaabbatiniif biyya saamuu fi lafarraa buqqisuun Oromoo fixuu manarratti gubuun takkaa dhaabbatee waan hin beekiniif haga isaan hiriira bahan qofa namni eeguu hin qabu jechuudha. Arrammoo as yaa'aa jirra ammaas. Yaani hoo maal godhutti jirra. Biyyarraa nu dirmadhaa jaan naannolee ammaan tana dhuunfatamtee biyya keessaa baasanii manarra gubanii fixaa jiran ifaan ifatti agarraa jechuudha. Biitituun hundigaa gaafas walumaan dhumaa turte waliin dhaadachaa turte huunoo biyya fagootti jechuudha. Oromiyaa keessaa guu ka'an biyya biraati keessaa isaan jechuudha. Lafa tiyya gaasunis biyya tiyya je'ee
walirratti laaluun tun hoo maaliif dhufte amma waan kana hunda maaliif hamilee kan nuuf dhabuu nutis deeggarsa fedha namni haga fedhe wareegamallee kafalu lubbuun tun qaaliidha hogguu hamilee dhabe namni waa if biraa dhabe meeshaa harkaan qabne if qusata haga qophaa'u jechuu kanagaa nuti kajabeessuu qabu ummata at least lubbuu kan nu eegan dandeenye diinagdeen bira dhaabbachuu danda'uudha jechuu eenyutu san godhaa jira sani lammaffaa ummata irratti xiyyeeffata namni hedduun amma ummanni tokkummaan qabuu jaan ummanni adda qoqqoodamee kutaa fi kutaa jalatti galeeti rakkina uumaa jira tokkummaa kaballeessaa jiru ummata jaan ummataatu tokkummaa dhabe moo dhaabaatu tokkummaa dhabe maaliif dhaabni Oromoo bakka kudhan jiru kun tokko tahuu dhabeeti badii isaanii ummata irratti deebisa nuti ummanni rakkanneeti cinqamneet hara gorru wallaallee bakka bakkatti namuu adda qoodamus haqa qaba maaliif waan jala deemuun qabu gaa ifiif wal qooddanii wal hirtanii aangoo irratti wal fixanii ummata komachuun bu'aa kan qabu an arraan tana wannin irratti xiyyeeffachuu barbaadu tokko dhaabootii Oromoo kana jechuudha kudhan Oromiyaan kutaa kudha takka qabdi dhaaba kudhan qabna kutaa dhaaba tokko qofaaf maaliif kudha takka hin goone tokkotti adda hiranna eega tokkotti adda hiranne kudhan qabna tokko hafe kutaa kudha takkaaf jechuudha maaltu hafe isinii galee dhaabooliin tun hundi isii wanni isiin hojjechaa jirtu maali jennee yoo laalle ammaas hojii takka nagarreen dhugaa janna malee haqa haa dubbannu yoo waan hojjanne karaarraa maqa ummanni Oromoodha ifiif du'utti jira ifiif qabsaa'u jira ifiif lafa isaa dhabu jira ifiif ilmaan isaa dhabu jira ifiif waa hunda isaa dhabu jira jechuudha ifiif tana keessaas baha maaliif waa takka godhaafi hin jirtan walgayii takka nagarre tole jenneeti yoo nagayini takka dhufe yoo jijjiiramni tokko dhufe jenneeti cal jenne malee waa hojjechuu jirtanii fi isin goota jechuuf gootni duraan dabre warra isiniis hirmaachisaa ture sani goonni dhaabni hundi kaarra jirtan jechuudha komannaan sirritti komachuu irdina jiru hundatti himu dhaabni Oromoo arraan tana jiru yoo lamaan tokko ta'e malee haga arraa duraanis numa jira amata sagal amata kudhan numa jira akka haareetti as bahanii ani waa takkallee humaan balleessine ganaa haaree jechuunis faayidaa takkan qabdu namni akkuma waan amma dura dabre dhaabootii biraa keessatti komatutti hunda komachuu danda'a beekadhaa waan tokko isin godhuu dadhabees ummatatti himaa walitti dhufne nuti ni feena isaantu hin feeneenis hin ta'u rakkoo teessan isintu beeka nuti hin beeynu nuti qawwee isin hidhanne garuu seenaa ni beeynaa ni dubbisnaa waan tahaa ture ni beeynaa jechuudha warra achi keessa ture warra miidhame warra haqa itti qaburraan ni dhageenya nu barsiisan jechuudha san dubbanna malee qawwee nuti hidhanne isin jala deemne isin jiru umriin teenyas hin geenye yeroo sanitti seenaan garuu ni dubbatamaa jechuudha kanaafuu tokkummaa dhabdanii waan tokkummaa isin dhoorke haga arraa ummanni beeka ni beeytanii riizina itti tokko ta'uu dhaban hin beeynu bar hin dandeenye malee riizina san beekuudha qabna yoo hin dubbanne qonnee sanis ni baasna jechuudha dhaabooleen amma jirtu tun hundi duraan bakka takka turan walirra haa cimuu malee irra hedduun isaanii harki isaanii warra dhiigaan dhiqameedha namni hedduun jechuudha kaas keessa jijjiru achi keessa jijjiru khobaa nama bileem godhu miti kanaafuu yoo san ibsaa saaxiluu sodaatanii tokkon taanu jettanis nutti hima ummanni Oromoo waan tahuuf qopheeffatee if dura buusee deemuudhaaf qophaa'uudha qaba jechuudha amma wanti Oromoo baasa ajjeesanii du'uu qofa ummata hidhachiisuu qofa yoo dhugaan ummata Oromootiif dhaabbattan taate ummanni isin dhagahaa nama isin jala deemu isin hundi ni qabdanii isin hundi namoota keessan jechuu miseensota keessan deeggartoota keessan walitti baasaati maallaqa walitti buusaa
ummata kanaaf waa takka godha akkanumatti teessanii itti yaannee waa sirreessine jettanii haga namni lafarraa duguugamuu eeytanii hogguu addunyaan jidduutti buutee referendamiin isaa ta'u maaliin isaa ta'u mirgi ummata haa eeggamu jettee biyya seente shaanxaa keessan guurratanii biyya seenuun hin ta'u. Amma sochii teessan jalqabuu qabda yoo qawwee hin qabaanne yoo waraana hin qabaanne as keessatti bakka garagaratti konferensii garagaraa walgahii garagaraa ummata dammeessitanii gootanii hara dandeessan hundaan ummata biyyaa gargaaruu danda'uudha qabdan jechuudha. Xiyyeeffannaan keessan bakka takka qofarra jira ammaan tan. Ummanni Oromoo bakka hedduun maaliif abaluu akkasiin goone maaliif akkasiin goone ummanni isa dhagaa ummanni maarree dhagaa maaliif maallaqan guurre waanni nama daangeessu hedduutu jira beekadha. Keessattuu warri miidiyaadhaa waan kana godhuu hin danda'u. Ummata hidhachiifnaa qawwee nama hidhachiifnaa maallaqa wali buusaa jechuu hin danda'u. Seeraan dalaga seera biyya tanaatiin dalaga seerri biyya tanaa ni dhoorka. Ummata hidhachiisuu warra lola banuu fi warra lola terrorizimii je'ee mootummaan biyya kanaa ka biyyaa nu himee fudhatutti haala saniin qawwee nama hidhachiisa jechuun maallaqa takka gabbahanii guurraan hojiin isaan itti jiranis ni baddi guyyaa takkatti dipoorti godhan jechuudha siyaasa jechuudha. Kanaaf namni sanirraa walabate harka lafa jalaatiin isaanis irratti gargaarsifachaa ummata keenya jalaa gubbatti hidhachiisuu fi diinafirraa dhowuudha malee ajjeechaan yoomuu ummata Oromoorra akka hin dhaabbanne ifaan ifatti beekuu qabdan. Abaddan hin dhaabbatu. Karoora waggaa 5 je'ee hamallas kaayee deeme san hojiirra oolchu jiran. Ummata Oromoo heddummina isaanii xiqqeessuun ni danda'ama kajaamsan amma hojiirra oolchaa jiran jechuudha. Sanii jechuudha. Kanaafuu arra tuffii isaan bira kuteeti ummanni Amaaraa tuffii nuuf qaban ibsachaa jiran. Wanni takka arra kana kaasee sani ani ammaas laala. Ummanni kun duraan nuti sabaaf sablammii biyya keessa jirru waltaanee diina kana firraa kaasuu qabna warra jechaa ture. Arra garuu waggaa takkaa fi ji'a meeqa Oromoo duutu qofa arkanii nuti wal nyaatu arkanii dhaaba 10 hin jiru bara addunyaarra Oromoo qofa dhaaba 10 qaba arkanii kana hunda arkanii ummanni kun faayidaa hin qabu jaan jechuudha. Ummanni kun faayidaa hin qabu yoo liyyuu poolisii jaanii Somaaleen firii lam agaaziin maqaa san jijjiirratti arra ummata dhooytu kanallee akka firraa hin qabne ummanni isaatu gargaaruu hin dandeenye nuti lafarraa fixnee biyya san qabachuu dandeenya jaanii warri duraan nu kabajee nu sodaatullee arra lafaanutti ka'eeti Oromoon Harargeetii fi Oromoon Arsii walitti dhufeenyaan qabdu tokko ta'uu hin dandahan shanyiin takkaa miti Oromummaa walitti dhufan aadaa takka qaban Oromoo miti haga nuun ja'anirra arraan tana geenyee jechuudha. Kuni maaliif tuffii isaan qaban sodaa keenya hin qaban amma booda kabajaan nu iddoo dhumtee jechuudha. Isaat gubbaa ta'anii argitanii tuffii dhaabni keenya gaa tokko ka duraan diduu turre san sababni irra dinnu tokko kana jechuudha. Dhaaba odeef isaanii wajji jiraami. Osoo inni isaanii wajji jiruuti isa biratti nu arrabsan jechuudha. Wanni tokko ka ittiin deeggarreef tokko guddaan kana namni dura if kabachisiisuudha qaba. Silaa kabajanii Oromoo kabajanii dhaaba sanuu wajji hojjanna jaanii jiranii maqaaf dhaaba maarree dimokiraatawaa Oromootiin jenneere fitti as qabanii silaa sanumaahuu kabajanii arra Oromoo hagas takka miidiyaan isaati yoo namtichi sunuu wallaalaa ta'e waan akkanaa hin dabarsu ture. Kana eenyuga dhaabni silaa bakka nu bu'ee isaanii wajjin nu bilisoomsuuf dhaabbatu san gabbahee nu dubbatuu hin dandeenye jechuudha. Ani ummata kiyyaafin dhaabbadhe sabaaf sablammii biyyaa kabajuudhaaf Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaa san jaaruudhaaf ummata kiyya kabachisiisu ummata keessan kabachisiisuufin isin wajji jira malee akka arrabsitanii fi miti yoo ja'ee ija itti baase nun arrabsan saniif garaagarummaa hin qaban anaaf personally. Deebi'ii gahaa hatattamaan yoo hannuu fi baatan diinni keenya guddaan arras borus isaani ummata kana osoo hin taane waan bakka nun buune bakka nun bu'u jennee habashaatti simuu qabnaa jechuudha. Ummanni Amaaraatu waan bakka isa bu'u beeti.
ummanni amaaraatu gimboo sabantiin nu wakkaltu etteeti sabboontoota amaaraa jaanii wal jaaranii Gondarii fi Gojjaamitti ilaalaa jirtaniimi akkasitti bahanii jiran jechuudha. Sabaat beetiin nun hooggantu bakka nun buutu jaanii eenyummaa nin kabajaan qabaaf maalummaa ifi akkuma maalummaa keenya jaalannutti namni biraa tokko yoo maalummaa isaa eenyummaa ifaa jaalate kabajuuf hin dirqamaa jechuudha. Yoo nutti dabran ifirraa dhoorkin nuti Oromoon tokko kutaan 11 tokko gootuma ummata Oromoo hagaafas isaan jiraachise jechuudha. Minilikis haa ta'u, Haayila Sillaasee haa ta'u, Aatsee fi Jinnii haa ta'u, gootummaa Oromoo san hunda kaadeetti osoo beeku arra namtichi irreenyaa nuun jee jechuudha. Oromoo miti jee diqaalaadhatti nu fudhate. Tokkoo miti jee aadaan garagaraa maaliin garagara jee. Addaan faffagaanne malee nuti Oromoo ta'uu keenyas ni beekan jee. Tuffii fi waan boru isaan deemanii fittu nama duraa mul'ata jechuudha. Waan takkan fiddu akkasitti waliin dhooyneeti isaanis waliin fixnee nutis dhooynaatti deeman. San booda mootummaa wayyaanee maal jaa? Sabaaf sablammii biheerinaa amaarreetu wal dhohu jiraa jaan. Nuus hin tuqan ogguus yoo isaan dhooyne isaanis hin tuqan haga wal fixnu. Argitanii kanaatu deemaa takkaa namtichi san ergaa biyya sanii ummata sanii qaba. Ummanni isaati immoo jibbinsa Oromoo irraa qaban duraanis dantaaf nutti dhiyaate jarri kuni ifa baafatanii jechuudha. So amma wanni joo barbaadu isaan kanarratti deebii kan nuuf dhabu afaan Amaaraatiin cal irraa jechuu namatti dubbatuu fi deebii namaa kan nuun bu'aa takka Oromoodhaaf hin fiddu. Oromoof bu'aa kan fidu if jaartee hidhannoo gaa qabaattee diina firraa dhowuu qofa. Gaafa ati nama firraa dhooytee ajjeefte abbaan fedhe isa kabaja. Afaaniin garuu seenaa keenya itti himnee nuti akkana nuti akkas jechuun nam takka mo'uu hin dandeenyu. Hojiidhaan nama moonaa jechuudha. Itti garsiisuu qabna gootummaa keenya sana. Ifirraa ajjeesuudha kana godhuuf ummata keenya hidhachiisuu qabna. Nuti warri akkana dubbatu warra biyya kanattis yoo hidhameen sodaanne angara kiyyaan viidiyoo kiyya kana laalanii micoontuun biyya kana keessa teessee warra waa shoorar keessitu kakaasu jirti qawwee haa hidhachiisnu maarra jedhu abbaa fedhetti naa himanii boru ganama mootummaan Kanadaa fuudhee yoo hidhaa nageesse mirga kiyyan itti hima. Ummata kiyyaatu dhumaa jira. Akka feetan na godha as na kaaya je'ee ani as taa'eetiin mootummaa kanaa hojii falmachuuf qophiidha waan barbaachisu hunda waan shoorar keessaa ni jaajaan haga ummata kiyyaa faayidaa qabutti nin dubbadha waan takka illee hin sodaadhu. Kanaafuu ummata keenya jalaa hamma gubbatti hidhachiisuuf lafaa ka'uu qaba. Manguddoon nu gargaaruu qabdi. Dhaabootiin as jirtu ta hudhanii fi hudha takka jirtu tun hundinuu miseensa siitii fi warra isii deeggaru hunda kaasuu qabdi. Yoo kana hin goone khijiba jechuudha. Khijiba waan bakka biraa nama biraa ummata biraa dhaaba biraatiin jennee isin komachuu irraa if duuba hin deebinu yoo khijibaaf as tatteenyee nama jaalannu faarsinee kaan arrabsina jenne malee yoo dhugumaan Oromoof hadooddan yoo dhugumaan ummata biyyaa dhumu jiru saniif quuqamtan tahe abbaa feetan jala hin gorina. Ha dhugaa ha badii qabu badii itti himaa haa sirraa'u ha ummata fixuu fi ficcisiisu immoo haa dhabamu. Arras borus irratti hojjanna warra akkasi saniifuu warri dadhabina tokkoon arka'an waan an arku ummata keenya keessatti dhiifama naa godhaati. Namni hedduun maaliif akka ta'e hin beeku. If jaalachiisuuf ta'uus maqaa barbaaduuf ta'uus waan garagaraatiif ta'uus waa hojjeta fa'aa warra na fakkaatu jira. An dhiifama naa godha. An amma hogguun asirra bahu torbaan lama ni gahaachuu ji'a takka amma eega Harargee fi karaa Baalee kana Booranatti nama fixu jiran cinqamaatiin taa'u jira. Maaliif ilaalcha adda akka namni naan qabaanne mee hin jarjaru ifiin qaba jeetiin cinqamee taa'u jira. An asirratti bahee haasa'u hin jaaladhu hin fedhulle garuu nin dirqame. Namni yeroo gaafa liiban waaqoo
Itoophiyaa bittinneessuu qabna jee haga Oromoon iyyite Oromoonni tokko iyye Amaarri hin iyyine inuma lolan ka'anii inuma ani hin dubbanne gaafsa natti tole waan ta'eef ono natti tole waan ta'eef hin dubbanne bittinnaa'uu qabdi maaliif gaafa san miidiyaa isaati irratti bahanii miidiyaa garagara irratti bahanii joollummaan teenya warri nu dura yayyaa'u tokko lolaa turan kuni sirrii miti kun baalagummaadha kuni wallaalummaadha maarrummaadha jaanii lolan haya liiban waaqoo liiban waaqoo wallaalaadha haa jennu arraho yeroo namtichi kun ol bahee isaati irratti Oromoo akkasi xiqqeessu maqaa akkasii nurra kaayu eessa kutan egaa kuni sirrii mi bar sabaaf sablammii walitti buusu saba namaa qoshaasheessu maqaa namaa xureessu saba tokko walitti buusuudha kijiba arraho akkasitti bahanii dubbatuutu irra ture hin dubbanne ni eeyna saniis arkitanii kanaaf yaa waan hedduu dubbatuun barbaadu yoo waan hedduu keessa deeman waa hedduu balleessan dubbatuun barbaadu ifama namni gabbaanee waa itti himnu hin jiru namoonni beeka waan taa'aa turee fi maal gaatti dubbatamee jira amma garuu maal goona ummata keenya gargaaruuf maal godhuu qabna waan jiru irratti ummanni Oromoo hundi lafaa ka'uun dirqama natti fakkaatan yoo dhugumaan ummataaf hadoonna taate dubbatu qabna natti fakkaata fi gargaaruu qabna namuu bakka jirtanii jaaramuu qabna joolleen biyya keessatti yeroo Finfinneetti hiriira bahan yeroo Arsii keessatti hiriira bahan yeroo Harargeetti bahan yeroo Wallaggatti bahan yeroo bakka hundatti Jimmatti bahan hunda dhaadannoon isaanii tawal fakkaattu Burraayyuu teenya Sandaafaan teenya Arsiin teenya Shawaan teenya Amboon teenya Harargeen teenya amaan irratti hirmaatanii namni manni duuseni akkamitti sossoone eegu jira rakkoo kana hunda jargaru bakka jiranirra akkuma gaanitti sagalee walii ta'uudhaan wal gargaaru waliif labsu hiriira bahuudhaan ummata kana hafuura itti kutuun akka dandahamutti irratti yoo hojjetame gaarii natti fakkaata irratti yoo hojjetame sagalee waliif ta'uudhaan hiriira bahuudhaan dhaadannoo garagaraa akkuma hundi kun keenya ja'amu ture sanitti cinaaqsan teenya asaboot teenya mi'eessoo teenya dirreedawaan teenya haramaayaan teenya anniyya teenya jennee arkitanii gujiin teenya boorana teenya baaleen teenya jennee bakka amma liyyuu poolisii jaanii kutaalee bakka meeqatti adda hiranii uummatarra bobba'uu jiran kanarratti biitti hundi akka duraanitti bakka jiru dhaadannoo walii godhanii ummata kana cinquu fi hafuura itti kutuu qabna malee kuni callisuun gaarii miti biyya kanattis hiriirri himuu qabna waan amma tahaa jiru liyyuu poolisii jechuun sagantaa addaatiin nutti as bu'uu kanaahu already isaan ummataa fi ummataa walitti bu'ee jaanii mootummaa alaatti illee human rights garagaraatti illee dabarsanii jiran jarra kun nuti tun agarree malee jala barreessuu fi kana hunda hubachiisuun dirqama natti fakkaata namni keenya dhumaa jira namni nuti beeynu dhuunfaa namni an beeku jechuu poolisii keessaa illee warra mi'eessoo am gurbaa mi'eessoo kan ummataa wajjin ta'ee warra Somaalee jaan kanatti garagale dhawamee du'e karaa niyyaa keessatti obboleessa kiyyarra gurbaa xiqqaati du'e jechuu warreen biraa hedduutu jira nutti dhagahama garaa kana nu guba jechuu ijoollee Oromoo tan nuti hin beeyne tan dhiiga keenyaata akkatti ilaallee barattoota dhageettii fi qaamaan hin arkin garuu dhageettii hin beeynu tun hundi hogguu dhumte hagamta akka nu gubu jirti nu danfisu jirti ka wajjin guddatte hoo daran arkitanii kanaafuu ka'uudha qabnaa gargaaruudha qabnaa keessattuu dhaabootiin Oromoo dhaaba taatanii ummata liid godhuuf Oromiyaa bilisoomsuuf warri dhaabbattan haga aktivistootaa fi dhuunfaadhaan community fi maal kun hiriira nama baasaa jiru mee hiriirummaan isin qindeessitan tokko eessa jira
hinqindeessitanis hinbaatanis walgayii takkas hin qopheessitan hin haasoytan dhimma uummatarraa haasoytan wanni isin haasoytan hoba goda keessa seentaniituma wal filuu fi aangoo irratti wal bobbaasuu fi nama hunda karaan alatti bobbaasuu malee wanni isin godhaa jirtan hin jirtu. This is a warning. Namoota yaada kiyya qabu namoota wanni kun irdina je'ee isinitti dhagahame tokko taane as baanee dhaabootii tana qeequu qabna, hojitti lafaa ka'uu qaban, san caalaa immoo tokko tahuu qaban. Yeroo ammaan tana san tahanii ummata kanaaf gargaarsa hin taane yoomiyyuu isin hin barbaannu hangama kiyyaan I do not care waan takkallee jechuu argitanii sababii garagaraa uumtanii dhaabni tokko yoo rakkoo cimaa qabaatee tokkichaa san dhiiftanii saglan hafe tokko muhoo maaltu isin dhoorke dubbii barni laaltaa tole hin taane wal ta'uu hin taane garuu warri saglan kun immoo rakkoo walirraan qabu rakkoo guddaan bakka himatamaa jirtu bakka takka obviously akkasimi saglan kun hoo maaltu isin dhoorke sagal bar humna guddaa bar nama hedduuf jala oofuu dandeessanii tokkichaa hafellee keessa jiru dubbii balleessuu fi hawaafi xuwaa ajjeesuu qabsoo balleessu hooggansarraa rakkoon keenya keessaa dhabamsiiftanii waraana hanga jiru waraanni ni facaanamni jo'uni jira hin jiru maaliif waraanni tokko dhaaba kam jala jiru dhaaba kamuu jala jiru badiinni qabu hin jiru maaliif ifiif waa godhuu hin danda'u gaa ajaja malee gubbaa taa'u santu qollofee ta'a yoo bobbaasees akka gadi bahee ol hin deebines godhuu isaa he doesn't know ni idea takkan qabu jechuu waraanni ni baha waan isa mudatu hin beeku ajajaan malee sossohuu hin danda'u badii takkan qaban isaan jechuu isaan san warra deemuun warra nama fixaa ture warra qabsoo jallis warra qabsoo gurguratu isaan ni beeyna jennaan isaa akka wanni kun xaragamu akka qulqullaa'u godhanii waraana qabnurratti abbaa feene oofachuudha malee dakkaa wal godhuun hin jiru kana arkitanii sani warreen especially biyya alaa keessa taa'u hattuu warra biyya alaa keessa taa'u ammaan tana wanni na gammachiise yeroo maallaqa dhiyoo tana guuran bakka garagaratti sumuuniin takkan kennamtu jechuun san an na gammachiifte maa na gammachiifte beeyta maallaqni yoo bu'ellee nuti akka beeynu biyya kana keessattis qabeenyu qabeenyi guuramu hundi irra guddaan ifiif nyaatan damooza isaaniiti makiinaan bitatan manaan jaarratan ciqilfatanii itti bashannanan takka waraanatti hin dheyne takka miskiina biyya jiru hin hidhachiifne warri asii akkana namarra bobbaasee nama arrabsu ilmaan kaadire ilmaan milishaa dargii jechuudha ilmaan ihaappaati ummanni kun maallaqni san hafuun isaan irra gubdi waraanarra magaalaa santu itti cufame arraantan akkatti sumuunii takka arraas boruu siin kenninuuf jechuudha qabsoon xaliila'uudha qabdi akkasi kanaaf isaan wanni isaan gubee namarra bobbaasu hattuun biyya tana keessa jirtu maallaqni hogguu konyaan garagaraa guure taaksii itti bitanii taaksii maqaa isaanii bitanii ifiif oofan irra walaniiti taan gurguranii taan tanamni itti dideefaa jira taniin an beeku magaalaan an jiraadhu tan haisa taaksii sadii bitaniiti maallaqa dhaabaatiin takka lama niu caccabxee dhumarratti taan gurguranii tokko nama harkatti haftee hin kannu waan feetan fidaajee ooffachaa jira warra maallaqa guuruu beeku sanis isaan ari'amu maaliif kasilaa isaan ari'uu qabu ifiifis waan nyaatu jiraami wal saaxilan akkasitti jiranii nama gaaga'u jiru warra kana keessaa duguugamuudha qabanii jechuudha kanaafu warri dhaaba ofiin jee as daddeemu hundinuu kabajaa isinii qabna isin jaalanna dhaaba keenya hundanii jaalanna waan isin rakkise tokkummaa isin dhoowwite tana nutti hima hin beeynu riizina keessan haga ammaan tanaa hin beeynu tokko tahuu didanii malee maalii rakkoon teessan hin beeynu rakkoon tun gaa waan hedduu waan dhageenyutu jira waan dur hojjattan maalii isin hundi bakka takkaa dhuftan hundinuu adda bilisummaa Oromoo turtan achi keessaa bubuqqaataniiti rakkina jiruuf jecha hobaa baatanii amma maqaa babbaafatan gaafa achi turtan san garuu
hedduun keessan qulqulluu miti. Yes. Namni achi keessa ture irra hedduun keessattuu haala kana jiru badii. You're not clean. Just because achi keessa baateef, don't call yourself a clean person. Yes, there are a lot of criminals jechuudha. Kanaafuu yoo nutti hin himne takka takkaan backgroundii keessan qoranneet as baafne jechuudha. Warra maqaa achi keessa jijjiirratanii warra maqaa abbootiin keessa warri keessan isinii baase kan nuti hagaarraan beekne maqaa biraatiin if yayyaamtanii as teessan hunda ganaa backgroundii keessan baafna. Maaliif hojiin teenya tana kana booda kanarraa hafe sirba tokko baasaatiin jira sun ni bahaa jechuudha. Wahuma kana laalchisee isin hunda laalchisee dhaaba Oromoo hunda laalchisee sirba tokkoon qaba gadi isinii baana jechuudha. Akkasi. Kanaaf warri akka kiyyaa hagabbahee dubbatu artistoota keessaa anafaa jira. Khadiir Martuu ni jira. Habtaamuunis ni jira. Warra dubbatu haga ammaa kaniin arki artistoota keessaa agarre. Warreen kaanis hin dubbatan jechuumi. Dubbatu jiran. Asirratti hin dubbatan malee. Wal beeyna. Kanaaf sagaleen namoota garigariitis nu bira jirti. Wanni xaxamaa jiru bakka hedduurraa WhatsApp wantiin seena. We hear. Yeah. So if sirreessaa jechuudha. Tokkummaa ammataa feenaan albahaa dubbadhaa asirratti hin dubbatanii waan achii jalaa xaxxan dhiisaa. Yeah. Garaan keenya qulqulluu warri bahee dubbatu. Garuu warri achi jalaa waa hidhu nama alatti gabbobaasu. I know them one by one. Sagaleen teessan takka takkaan na bira jirti. Warra miidiyaa irratti baatanii ammaas dubbatan. Miidiyaa garigari of eeggadhaa wal beeyna. Yeah. Warri biyyatti poolisii OPDO ture, waardiyaa abbaa duulaa ture, fiildii garagaraa keessatti footoon teenoo harka jirti jechuudha. Akka namoota garii dookimentiin kee na bira jira, faayilli kee na bira jira, maal jira sanii miti. Amatanii na bira jira masgabni kee jechaatuma bahee namuu masgaba bahee tokko nagar akkasii miti. Wanni nama jiru kun poostillee taheeti quba qabdaa. Ijoollee Ameerikaa jirtuu fi nullee dabalatee lolleeni report goone suuraalee teessan achirraa kaafne you know waan hin jiru eenyu akka taateef beeyta. So please stop dubbii gamana dhohu dhaabi. Alaabaa if duuba keessee. Okay? Alaabaa if duuba keessee gaafa namni alaabaa saniif du'aa jiru you were protectionii abbaa duulaatii fi warreen akka isaatiif eegaa turte seenaa sobaatti miidiyaa irrattis himatte. You have to be careful tole. So qas je'ii taragaaggeeti dhaamsa kee dabarfadhu ummata kakaasi hedduun babbalaqee. Kana warreen biraatis akkasumatti kanaan dhaammachuu barbaada. Dhumarratti maaliin jechuu barbaade? Yeah. Dhumarratti kanuma ani wanta konnis ni muhaga amma wanti dubbisaan jiru garuu ni ilaala gaafis hin agarree waan badaas hin agarree galatooma commentii hin dubbisu. Tokkummaa Oromoo irratti haa hojjennu, namoota qeequu qabnu haa beeynu, badii nama tokkootiif nama kaan irrattis utaaluu haa dhiifnu. Maaliifi obsi barbaachisaadha ummata keenya ka biyya kanarraa dhumaa jiruuf jecha waan hedduu irraa haa if duuba deebinu. Isaan irratti haa xiyyeeffannu. Yeah. Kana nuti ani fully wanniin gargaaru qabsoo ummata Oromoo nin gargaara, dhaabootii Oromoo ta haqaan deemtu nin gargaara, miidiyaa Oromoo ka haqaan nin gargaara. Clearly and obviously media OMN nin gargaara. Yeroo hedduu OMN if dubbata maarree naan jaan nin dubbadha. Maaliif hin dubbadha? Sagalee ummataa waan ta'eef biyya keessatti waan hin arkeef hagam takka ummanni akka jaalatu, hagam takka manguddoon akka jaalatu, isaan jaalachuun akkanan jaaladhu na godhe. Because waan ummanni jaalatuun jaaladha. Fedhii ummataatiin hordofa waan ummanni fedhu fedha. Akkasumatti dhaabni Oromootis waan ummanni fedhuun irratti dirqama jechuudha. Filannoo ummataatii fi fedhii ummataa jala deemuun dirqama waan ta'eef waan ummanni fedhu waan ta'eef hin fedha. Haga dhumaatti nin gargaara. Maaliif sagalee ummataati
waan dabraa jiru waan biyyatti hunda guyyatti hoggumee qaachuma irratti harkadha miidiyaa tokkorra argaan jiru bakka takkatti argaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu namuu biizinasa isaa advertise godhataa jira bakkee garagaratti malee dhimma biyyaa every minute second khairraa dhaga'u waan ta'eef I love it and I support it. Kanaafuu galatooma jabaadhaan isiniin ja'a kanarraa hafee yeroo biraa walitti deebina. Cimina isinii haa kennu jabina isinii haa kennu tole galatooma isin hundinuu nagiyatti.